Sitti martiin onkura si sirbu duhu kanatu. Pagana dubde kotu sirbitu nura sirganu. Agarsiiftuu xiyyee xurree Oromootaa Maahoo TV'n dhufe gammadi dhaloota duudhaaf seenaa keenya hundaa kan barsiisu isa foddaa tokkoon addunyaan mul'isu. Gammadi Oromoo Maahoon keessii dhufee seenaa boonsaa beekuu fi dhalootaafis kufe addunyaa tokkoomsee foddaa tokkoon fidu dharaaf shira diinaas saaqeeti kan didu gadaan kan keenyaadha dhaloonni ol ka'een waliin haa fiigu. Miidiyaan humna Oromiyaatis hojii aadaaf seenaa duudhaa ummata Oromoo baadiyaaf magaalaa keessa deemee hawaasa hunda waliin ta'uun kan hojjetu ta'uusaa ummanni keenya akka nu waliin turu jecha miidiyaan humna Oromiyaas sagantaalee adda addaa kanneen akka sagantaa bashannanaa, ispoortii, marii haala yeroo, siyaasaa fi dinagdee, sirboota aadaa fi ammayyaa kan biyya keessaa fi kan biyya alaa akkasumas sagantaalee adda addaa qindeessee ogeeyyota jiru jedhamaniin isiniif dhiyeessa. Dhaabbanni maxxansaa fi beeksisaa Burqaa Adiis Maahoo TV waliin ta'uudhaan hojii beeksisaa fi maxxansaa kamuu bifa adda ta'een fi qulqullina qabu akkanumas meeshaalee teekinooloojii ammayyaawoo ta'aniin tajaajila beeksisaa hundumaa kan kennuudha. Dhaabbanni beeksisaa fi maxxansaa Burqaa Adii maxxansa barruulee fi kitaabilee adda addaa, baayineriiwwan, stiikeriiwwan, nagayeewwanii fi chaappaa seera qabeessa, koofiyyaa fi tiishertii adda addaa Maahoo TV waliin ta'uunis beeksisa dhaabbilee qopheessota industirii fiilmii irraa kaasee hanga beeksisa xixiqqaatti qulqullinaan ni hojjeta. Nu biqilfannee raasanii. Beeksisa sosochii irraa kaasee hanga dhaabbata raadiyoo fi televezyiiniittis saffisaa fi qulqullinaan ni hojjeta. Sagantaalee adda addaatiif cidhaa fi eebbaa fi waraabbii suur-sagalee, viidiyoo editingii fi dokumeentarii fiilm teekinooloojiiwwan ciccimoo fi olaanoo fayyadamuudhaan dhaabbanni beeksisaa fi maxxansaa Burqaa Adii miidiyaa humna Oromiyaa waliin ta'uudhaan tajaajilaawwan gubbaatti tuqamaniin alatti magaalaaf baadiyaa keessa socho'uun gorsaa fi yaada jajjabinaa hawaasa keenyaaf qoodu waldaaleen Oromoo xixiqqaa irraa kaasee hamma gurguddaatti diinagdee karaa guddisuu danda'aniin gorsa barbaachisaa kennu industirii aartii Oromoo keessatti hawaasa aadaa, duudhaa fi seenaa isaa jaalatuu fi hubannoo gahaa kennuu fi gabbisuuf akkasumas dandeettii kalaqaa aartistootaa gabbisuudha. Miidiyaan humna Oromiyaa dhaabbata beeksisaa Burqaa Adii waliin ta'uudhaan teekinooloojiiwwan jiru jedhaman dhiyeessaa beeksisaa gabbisaa kan hojjetudha. Teessoo muummichaa keenya Finfinnee giddugala aadaa Oromoo fuuldura lakkoofsi 2 magaalaa Adaamaa riizoortii Gadaa cinaatti argamna. Lakkoofsi 3 magaalaa Shaashamannee ganda duwwaa tokko naannoo buufata konkolaataa haaraa gara ba'iinsaatiin baankii Awaash cinaatti argamna. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa duwwaa 9 11 10 70 92 yookiin immoo duwwaa 9 22 12 69 39 jedhaatii nuuf bilbilaa jechoota qiqindeessuudhaan Heenook Abdulqaadir sagalee balballoomsuun Waarisoo Muhammadii fi Daayirektarii dhaabbatichaas Taajuddiin Haaji Kadir humni keenya ummata keenya nu daawwadha. Horaa bulaa galatooma. Arookeeroo galaaliyaa shuluu.